Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Sooma guddaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torban 8ffaa Hoosaa'inaa. Baga sooma guddaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee 8ffaa torbee Hoosaa'inaa nagaadhaan geessanii ameen. Baga walumaan geenye Waaqayyoof galanni haa ta'u. Har'a mata duree Hoosaa'inaa jalatti yaadannoo ayyaanota guyyaa har'aatiin waliin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen. Hoosaa'inaa sooma Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee 8ffaa torban Hoosaa'inaa. Hoosaa'inaa jedhama. Hoosaa'inaa jechuun yaa Gooftaa koo amma fayyisii yookaan qoricha jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qoricha dhugaa lubbuu fi foon nama fayyisu ta'uu isaa warri baran Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jecha galateeffatan. Kutaa Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1-12 dubbisnee hiika isaa immoo itti fufna. Dubbisa gaarii. Isaan Yerusaalemii dhiyaatanii gara gaara Ejersaa Beetefagee jedhamu gahanii Iyyasuus bartoota 2 ergee, ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa achumaan harree yookaan yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu hin argitu hiikaatii naa fidaa. Namni tokko yoo waa isiniin jedhe immoo Gooftaatu dhimma isaanii qaba. Utuu hin turinis isaaniif deebisna ittiin jedhaa isaaniin jedhe. Kun immoo wanta raajichi jedhe akka fiixaan ba'uuf ta'ee inni namoota Xiyoonitti hima. Mootiin keessan gadi of deebisee kunoo inni harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee siif hin dhufa isa jedhudha. Kana irratti bartoonni dhaqanii akkuma Iyyasuus isaan ajaje godhanii harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusanii Iyyasuus immoo irra taa'ee tuuta sana keessa harki caalaan uffata isaanii karaa irra hafanii warri kaan immoo damee baalaa qabu muka irraa kukkutanii karaa irra firfirsanii tuutni warri duraa adeemanii fi warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyoo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Hoosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti jedhanii Yerusaalemitti yommuu inni gale mandarichi guutummaatti raafamee namoonnis inni kun eenyu jedhanii tuutni isaan wajjin adeemus kuni raajicha Iyyasuus nama Naazreet kutaa biyya Galiilaati jedhee deebise. Guyyaa har'aa gabaabinaan wantoota armaan gadii baranna. Hoosaa'inaa jechi jedhu kuni afaan Ibraayisxii Hoosaa'inaa isa jedhu irraa kan argamedha. Hiikoon isaas nu fayyisi maarree nu fayyisi maaloo nu fayyisi jechuudha. Gara biraatiinis Hoosaa'inaa jechuun qoricha ta'uu qoricha jedhamu jechuudha. Hoosaa'inaa ilma Daawitiif gaafa jennu ilma Daawit Iyyasuus Kiristoosiif Hoosaa'inaa jedhamuun isaaf mala jechuu keenyadha. Inni madaa'uu isaatiin madaa keenya irraa nu fayyiseera waan ta'eef ilma Daawitiif Iyyasuus Kiristoosiif Hoosaa'inaa jedhamuun isaaf mala. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 akka jecha hayyoota hiikaa kitaabaatti harree kana hattuutu hate dhoksaadhaan bakka sanatti hidhamtee ture. Gooftaan garuu ilmi namaa yeroo inni itti hidhaa cubbuu irraa hiikamu akka gahe ibsuudhaaf hiikaa naaf fidaa jedhee harreettiidhaafis uumaa isheetti waan ta'eef hiikaatii achii as naaf fidaa ittiin jedhe. Hattuun lubbuu keenya daabiloosis otoo Gooftaan tajaajilaaf nu barbaaduu fedhii foon keenyaatti fayyadamuun tokko keenya hatee bakka duwwaa ta'ee ejja keessatti machii keessatti malaammaltummaa keessatti nu hidhatee jira. Waaqayyo akka
garaa qulqulluudhaan isa tajaajilluu fi hidhaa diinaa irraa hunduma keenya nu haa hiiku. Fardeenii fi gaangoliin otoo jiranii gooftaan maaliif harree filate gaafa jennu, tokkoffaa raajii dubbatamee ture sana dhugoomsuudhaaf Zakkaariyaas boqonnaa 9:9, lammaffaa nageenya amansiisaa ta'e nuuf lallabuudhaaf Efesoon boqonnaa 2:17, raajotni kakuu moofaa barichaa bara waraanaatti yoo ta'e fardarra taa'anii eeboodhaa fi gaachana qabatanii mul'atu. Yeroo barichi bara araaraa bara nageenyaadha ta'e ammoo harree irra taa'anii ciraa qabatanii hawaasatti mul'atu turani. Akkuma kana mootichi nageenyaa Iyesuus Kiristoos nageenya dhugaa nuuf lallabuudhaaf akka dhufe jiru mirkaneessuudhaaf jecha harree fi ilmoo harree irra taa'ee ilillee fi galata guddaadhaan gara magaalaa Yerusaalemitti gale. Nageenyi karaa isaa argamu nageenya caaludha. Innis ani nagaa koo isiniif laadha. Nageenyi ani isiniif laadhu nageenya isa akka biyya lafaa kana keessaa miti jedhee nuttis himeera. Yohaannis boqonnaa 14:28. Gooftaan harree irra taa'ee gara Yerusaalemitti dhufuun isaa nageenya karaa addaan dhabnee turre sana nuuf deebisuuf akka dhufe kan mirkaneessudha. Harreen tuffatamtuudha. Gooftaanis kennaa isaatiin warra tuffataman irra akka bulu kan agarsiisudha. Damee muka meexxii yookaan zambaabaa harkatti qabachuun mallattoo gammachuu fi mallattoo injifannoo agarsiisa. Naahim boqonnaa 8:14-15, mul'ata Yohaannis boqonnaa 7:9. Gooftaanis diina keenya daabiloosiin injifatee gammachuu keenya nuuf deebisuuf dhufe waan ta'eef uummanni damee mukaa meexxii harkatti qabatanii Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jechuun qooqa isaanii galataaf ol fudhatan. Dhugumatti ilma Daawit Yesuus Kiristoosiif Hoosaa'inaa jedhamee galateeffamuun isaaf mala. Hoosaa'inaa ilma Daawit. Ameen. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Dhiifama isaatiif arjummaa isaatiin nu barbaadee gad of qabummaadhaan ilmoo harree irra taa'ee nu fayyisuu isa dhufee Waaqayyo fayyisaa keenya gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Tokkoon keenya har'as cubbuudhaan hidhamnee kan jirru dhiifama isaatiin gara keenya dhufuun yeroo hundumaa qalbii jijjiirrannaan isa waliin akka deddeebinu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu